Arkee qaahi qoma arkee dabaree walli qaadhan an sittan gingilchaa baraga ati nama sakaan gingilchan immoo sin gingilcha asuma deebeetu eenyusi gingilchan nama gingilchu jammarteet eenyusi kayyata sila ati maal taateetu nama gingilchita dura ati maal keetta nama gingilchita dura artistii dammoo sheekii dammoo qeesii dammoo addaanechi immoo jawaari immoo jaalmarroodhati gaafa jaalmarroo biraatti jaalmarroo jetta gaafa jawwaar Muhammad nugusa jetta gaafa Daanicha Babee xiqqoosii wal qunnamte Daanicha Babee qoricha budaa jetta gaafa jaalmarroo wal qunnamte akkas gaafa sheekii wal qunnamte assalaatu wassalaam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam jetta gaafa pentee biraatti haleluuyaa jetta gaafa waaqeffataa biraatti waaqa garaa gurraacha akkana nuu goyi jetta gaafa artistii biraatti immoo gobi dawweetta maalati maal taateetu nama gingilchita qoy eenyu se keeyati qoy ati mitiru maali warabbi bara kuma lama kudha sagali waan jette siyaasni dedda kun dhaabatu amaluma siyaasaati kun akkuma qilleensa baankiitiif eenyu dhaabatu baankiin siyaasni dedda kun dhaabatu wanta akkasiin jiru akkuma haala alaala beedeen tarkaanfatamu siyaasa jechuun siluma haala laaltee waan muuxannoo baddeda kun dhaabaniti wanta dedda kun dhaabatu muka yookiin nama du'e wanta dedda kun ciisu jechuun injiru jechuun siyaasni dedda kun dhaabachuu ati isa waggaa kana maal ala namaa jetta isa kana maal hedduma jettu hin beektu jechuudha kan namaa qeeqate ofiin ilaalin dubbee bara kuma lama kudha sagalii maal jette turte onnus mataan hin kennu abiyyi faarsartamti amma ish bara kuma lama digdamii tokko maal jette ammoo addeebii kunoo ish jawaariin immoo maal jette turte osoo biyyatti galuuf hin nakaatu san maal jedhaa turte yeroo biyya laartu san maal jedhaa tuuma jedhaa turte Mad eessa gostinsa gosa warra nugusaa irraa hin taane egaa jawaarutu achi dhalate ta'ee sila har'a taabota 45ffaan maqaa isaatiin dhaabbataaf Jawaar Mohammad rakkoonsaa waan lama duwwaadha waan lama kana utuu hin qabu ta'ee Jawaar Mohammad sila har'a biyyattii keessatti akka nugusaatti kan kabajamu tokko Oromoo ta'uusaati lama immoo amantii musliimaa irraa dhufuusaati maal gorsaa ture Itoophiyaa waa'ee nagaa gorsaa ture lakki akka kanatti yaaduun sirrii miti jedhame atti qaanfatu godhani namni waa'ee nagaa dubbatu namni waa'ee jaalalaa dubbatu biyya Itoophiyaa keessatti gatii hin qabu nin jedhe sagan sila utuu gatii qabaate kinoo Jawaar Mohammadtu gatii argata ture Jawaar Mohammadtu gatii argata ish warri biyyatti galte kaate immoo maal jette kanasuma jedhechuu ish ati maal taateetu nama qeeqxaan jedhe dura gaafa jaalmarroo bira oolte jaalmarroo waa jaalmarrootiin gaara gara yaa gaafa jawaariin bira oolte jawaar jette qaanqashaw jetta jechuudha ashaangullee ta'e qabdaatti banattee akkana goota jechuudha nama waan akkasii rukutu biraa qabdaa nama sii kolfo biraa qabdaa hayyata jeneraal ticha keessaf taa'uu dhabuu jechuudha waan sii kolfisiisus of biraa qabdaa akkaataa fuufaa jechuudha akka amilee isa kamiinii nama qeeqxaa achi dhaqadhasa ufumaa kan keetiin maafas jechuun fuudhan gasilatti qofa sarwaa rabbi obboon gaasa maal jawaar maal jedhe jettan imma tifufaa Jawaar Mohammad mootiin Girrisaa Giraazmaa Girrisaa ilmi qaallichaa raachii fardaa abbaan goofandii kun abbaan reefkaa abbaan dhiigaa kun hidhamee lubbuu nama 97tiif gaafatamuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qabdi. Dhuguma dubbataa jirtu moo akkam akkam isin dandee nama narraabsinaa ga hayi. Akkasasa mootummaan akka sittizina Itoophiyaa tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti obboleeyyan kiyya fixee gurbaa kana na akkasasa. Heera jala naa oolchaa mana hidhaa naa naqaa lubbuu nama 97 obboleeyyan keenya fixe saniif kijiban haa nu gaafatamu. La kun sirrii miti dhiifama gaafadha amma jabadha yaa Jawaar keenya Jawaar Mohammad yaa obboleessa kiyya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu dhiifama keessa obbolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha hundi